Yooyaa shama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee dhiyaanneerraa hamma dhumaatti hordofaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas jijjiirama dinagdee yookiin Economics Revolution jetti. Utubaan biyyaa dinagdee biyyaati. Dinagdeen ammoo biyya tokkoof hundeen isaa misooma. Biyyi keenya Itoophiyaan kaayyoo akka galmaatti qabattee keessaa ijoon alergiidha. Galma kana milkeessuuf ammoo hojiin ijoon hojjetamaa jiran hooggansa badhaadhinaan hoogganamaa jiru. Jijjiirama dinagdee yookiin Economics Revolution yemmuu jennu agarsiistuun gama saayinsii tibba kana muummee ministeera Itoophiyaan kan eebbifame hawaasa maraan kan daawwatamaa jiru godambaa saayinsii yookaan saayinsii muuziyeemii isa olaanaadha. Keessattuu gama teekinooloojiin hojiin hojjetamaa jiru sadarkaa biyyaa fi ardiirra darbee hammam Itoophiyaan guddina gama maraan milkeessuuf xaaraa akka jirtu mul'isa. Abbichuun hojii qabatamaa addunyaan ragaa bahuu danda'u hojjechaa jira. Piroojeektii guddaa Afrikaa mitii Ameerikaanuu hin milkeessine. Ciminni gaggeessaa cimaa piroojeektii bocee akkasumas hojii xumuruun madaalama. Itoophiyaatti piroojeektonni hedduun hojjetamanii xumuramanis hanga ammaatti akkuma addunyaatti piroojeektii muuziyeemii saayinsii kan gitu hin argamne. Kanaanis muummichi ministeeraa keenya abbichuun gaggeessaa piroojeektota hedduu hojjetee xumuruun dorgomaa hin qabne ta'aa jira. Miidiyaaleen addunyaa guddinaa fi saffisa gaggeessaa kanaa ol qabanii dubbachuuf fedhii hin qabani. Kun immoo sodaa guddina ariifachiisaa biyyi keenya galmeessaa jirtu waan arganiif akka ta'e beekuun nama hin rakkisu. Yeroo dhiyootti garuu miidiyaa cimina keenyaa fi kan obboleewwan keenya Afrikaanotaa gabaasu hundeessinee dhufuuf jirra. Akkuma oomisha qamadii Afrikaanotaaf fakkeenya taane piroojeektota hojjennee xumuruu fi jijjiirama fidaa jiraachuu keenyaanis fakkeenya ta'uuf jirra. Nama kana waliin taanee Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisuuf har'a hojjechuuf dirqamuutu nurra jira. Gama dinagdee qonnaan utubaan biyyaa qonna. Jireenya harkaa gara afaanii keessaa bahuuf harki hundinuu hojjechuu qaba. Karoorri mootummaa dinagdeen of danda'uu nyaataan of danda'uu bira darbee oomisha qamadiif xiyyeeffannoo guddaa laachuudhaan qonna utubaa biyyaa ta'e kana gama hundaan milkeessaa jira. Kanaaf ammoo gaheen leencaa kan taphataa jiru Oromiyaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha. Alergii yookiin ekspoortii gaafa jennu gufuuleen hin jiran kan danqaa'umaan hin jiran osoo hin taane harka tokkoon gufuu misoomaa buqqisaa harka biraan immoo gannaaf bona hojjechuutu barbaachisaadha. Dinagdeen of dandeenya gaafa jennu kan ija diimaan nu ilaalan dhibamanii miti. Kan dinagdeen nu quucirsanii bittaa isaanii jala waggaa hedduu akka jiraannu barbaadan koloneeffattoonni Awurooppaa fi Ameerikaa ergamtoonni Gibxii fi baandonni akka TPLF ni jiraatu. Ta'us kan akka Keeniyaa biyya keenya waliin dhaabbachuun obbolummaa isaanii agarsiisanis hedduudha. Kanaaf immoo tibba kana alergii keenya fayyadamuudhaaf mootummaan Keeniyaa fedhii agarsiisuun ammoo inumaayyuu diina keenya abdii kuteera. Paartiin badhaadhinaa fi hooggansi badhaadhinaa naannoo Somaaliyaatti marii isaa ammaan oomishni qamadii qonna arfaasaa fi jallisii bonaatiin callaan qamadii kuntaalli miiliyoona 100 fi miiliyoona 53 ni oomishna gaafa jedhu hawwaa badhaadhinaati. Badhaadhinatu guddina biyya isaaf hawwee hawaasa isaatu duukaa hiriire. Kan wayyaanee golgoleessitee deebisnee misoomsina. Kan wayyaaneen balleessuuf kaattuti ammoo daandii cufnee wabii midhaan nyaataa Afrikaa mirkaneessina. Gama maraan ni injifanna gaafa jennu irree keenya qofaa abdannee miti. Waaqni Itoophiyaa injifataadha jenneetu. Waan hordoftaniif galatoomaa. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa dhaamsa keenya.